biyu. Gaafsi cantaba goolii zeerootii si baasti. Jaalallan jeffaan illee taphatanii zeerootiin hin baatan. Premier Leaguein jaalladha. Paantii isaa gadi fuudha. Jaallachaa turetti nama sunaa jaallachaa ture. Inni faanaa jaallateera kun baktaraa fa'aa yeroo deemuu naa ilaala naa qaba. Jaalallaan dhaladhe jaalallaan hojjetame jaalallaan bukeeffame. Jiisi yoo taate jaallachuu kee nafu. Yennu waan asitti nama jirani. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kun qophii jaalala ijoollee dormiitiif amma haala kamiirra jaalalli maal akka fakkaatuudhaa fi jaalalli eenyuun keessa akka badeef eenyuun keessa akka bahe. Waa'ee koo yoo beektani an uummattu jaalala mataan koo jaalallaan dhaladhe jaalallaan hojjetame jaalallaan bukeeffame. Dhugaa kun dhugaa mana lafa jiru garuu kan nan beekan jettu garuu ati oksiteen jaallatiin ishee obbolummaa isa jettu rakkoon qabu nutti ishee dhugaa addeenyaa dhabaa hin oksiteen. Isa baay'ee jaallattus akka fannoo diimaan baay'isi. Garuu tokko nama jaallatu. Gaafa jaallattu jecha maal sitti dhagaama? Akkana kan irri malee bula. Hirriba? Ati salphaa ati jaallanne ani raatii malee bulaa. Fooxaa malee bulaa. Ati hin bula. Anuma biddeen fasiin. Ati yuma. Kan wajjin immoo baransarii malee bula jaallate. Baransarii lafa kaa'ee bula jaallate. Buccoo goos hin jaalladha jette. Achuu anis immoo buccee goos hin jaalladha jedhani. Oo Anaaf baay'ee jaalalli jaalala naaf baay'ee. Jaallachaa turetti namatu naa jaallachaa ture. Inni faanaa jaallateera kun baktaraa fa'aa yeroo deemuu naa ilaala naa qaba. Dhugaa sirriitti. ani jechuudha. Ani utuun jaalala hin qabame mataan koo as gaafate. As gaafate mataan koo. Amma garuu mataan koo lafa dhigee laalu. Eeggatti jaalala qabame booddee. Kun egaa walumaa galatti marii dormii jaalala irratti taasifamuudha. Amma obboleessa keenya kanaa fi jaalalli maalidha siin jennan jaalala afaan hirriba malee bulaa jedhee inni kun immoo jaalalli siin maali jennaan jaalala afaan manansarii malee bulaa jedhanii ani jaalala afaan keessattuu nama mana dhaabuluu dhalatti fakkaata. Ansaan dhageenyerra. Ilaala waa'ee jaalalatti namni tokko maal jirti fakkaata. Shamarra tokko jaallatte jechuun carraa hojii seexanaaf uumuudha jedhanii. Karma wal qabsiisee mucaa kun jiisii keenya baranaati. Akkuma argitanii jaalalli immoo jiisii fi addadha. Jaalalli siif maalidha? Jiisii faana wal qabatee bara jiisummaa kan akkanaan nutti 4-0 bahaa jirta fakkaata. Gaaffii bareedaa. Kana qofaallee otoo hin taane yeroo darbe jaalala faana taphattanii jaalalli 0tiin si baasee akka jedhan yaadeenyerra. Tapha beelada taktika taphaa killee haaresitee jaalala akka hojjetin akka moo dandeessullee waan qindeessitu jira moo akkuma ammaa jaalala faana dirree seettanii 0tiin baatu jiisummaa keessattis kan jiru faanallee wanta itti yaaddee jira. Galatooma gaaffii kana gaafachuu keessaniif maal gochuu gaafattan iyyuu gaaffii kana utuma hin gaafatanii utuu hin gaafatanii isinitti himan ture. Isinitti himan ture maal jechuudha jaalala jechuudha. Egaa jaalala jechuudha naafi wanta baay'ee mi'aa wanta baay'ee gatii qabudha. Rakka samiti jaalala nama keetti. Nama keetti jaalala rakka samiti jiriime. Baattiin haasa'amu nama keetti. Kanaafi jaalala akka samatti hin qabin. Dikko rakkoo wayitu duudate. Dikko miira keessan amma dikko darbe mucaa tokko jaaladheen ture. Isin jaaladha naan jennaan wal jedheetti gaafa walii galu galgala na waamte galgala takkaan durba bukkee hin dhaabbanneen.
Rakkoo galgalaa qabda. Rakkoo galgalaa qaba mucaanii jaalala keessatti. Maaliif? Kanaaf iyyuu. Gaafasi caantaba goolii zeerootii si baas. Jaalala Jeefaan illee taphatanii zeerootiin hin baatan. Premier Leaguein jaalala. Paantii isaa gadi of yaa. Inni kun rakkoo galgalaa Egaan jaalala torbee darbe taphatame keessatti taphoonni wal fakkaataan gareen lama faallaa lama gidduutti kan gaggeeffame yoo ta'u gareen an jaalala Premier Leaguein an irratti hojjechaa ture injifateera jechuudha maali jechuudhaan hin jaalanne injibbee jechuudha. Injibbee jechuudha. Injibbee? Ati goolaba ariifiitiin turte waan zeeroo an baastee maal zeerootiin bahe? zeeroo an baase baase. Zero ambai. Forfeit. Amma egaa yeroo itti sirriitti dhaggeeffattoonni keenya miira addaa keessa taa'isanii nu dhaggeeffatan akka ta'e abdii guddaa qabna. Sababni isaayyuu nama jaalalaaf jee halkan manansarii lafa kaa'ee rakaa buluu bira gaafachuuf jirra. Ishii innis immoo amma sekendii jiisaffaa wanti irra jira. Super Jiisi irra jira. Super Jiisi kun immoo jaalalaaf akkamitti akka bara jiisummaa keessatti jaalalamuu danda'u kan jedhu gaafachuutti jira. Isarraati immoo waan dhaggeeffannu jira nama jaalalaaf jedhee manansarii lafa kaa'ee buluudha. Mesiif jaalalli akkamidha? Akkamittiin jiisummaa afaan ol qabsiistee super jiisummaa afaan ol qabsiistee ibsita? Ani jaalala gaafan ibsu jaalalli anaaf manassarii. Inni akkasiis jira gaggeessa. Jaalalli anaaf manassarii akkas kaa'ee tan hin bula. Gaafan jaalala manassarii qooda akkas kaa'ee manassarii malee. Jaalala jechuun damma sammii makamaa jechuudha. Jaalala. Egaa dhaggeeffadhaa sirba jaalalaa tokko isinii sirbaa. Jaalala nama hojjetee. Hafuura qulqulluu akkasii faarsu gootee jaalala nama hojjetee cubbamaa madagsitee hafuura qulqulluu